Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Peace Media Network kun qophii malli maaliiti. Qophii malli maalii arraatiin rakkoo hidhattoonni fiinxaaleeyyiin faannoo hawaasa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Gondoroo ganda hoomaa gaalee isaarratti raawwatte qabannee dhufne. Sagantaa kana qopheessee kan isin dhiyeessu ani Ibsaa Masraaji. Hanga xumura sagantaa teenyaatti nu hordofaan afeerraa teenya. Baroota dhiyoodhaas sababa shiftoonni naasuu namummaa hin qabne hawaasa nagaa irratti dhukaasa baneen iddoowwan akka Dirree Dhawaatti Naasiyaa Ziyaadoo, Bordoddee, Salaalee, Booranaa fi Wallagga keessatti lubbuun namoota hedduu dabarteeti jirti. Shiftoonni fiinxaaleeyyiin faannoo seenaa kaleessa abbootiin isaanii dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa turte arras seenaa isaanii deebisuuf dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasutti seenan. Yeroo garaa garaatti qonnaan bulaa Oromoo irratti dhukaasuun ilmaan Oromoo galaafachuu amaleeffatte. Fiinxaaleeyyiin faannoo akkuma kanaan dura dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa jiranitti hagayya 23 bara 2025 jiraattota Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Gondoroo ganda hoomaa gaaleessaa irratti dhukaasa banuudhaan nama 30 ajjeesanii qabeenya isaanii saamanii lafa isaanii irraa buqqaasan. Bara 1995 yeroo bulchiinsi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Junayd Saadoo turan hawaasni baha Oromiyaa Harargee irraa fuudhamanii Wallagga, Iluu Abbaa Booraatii fi Baalee qubsiifamuun isaanii ni yaadatama. Jiraattonni godina Horroo Guduruu aanaa Abee Gondoroo ganda hoomaa gaaleessaa keessa jiraatan Oromoota Harargee irraa gaafasan qubsiifaman keessaa isaan tokko ture. Uummanni Harargee irraa fuudhamee qubsiifame kun duraanis qonnaan bulaa waan ta'aniif bakka qubsiifamanitti qonna irratti bobbahuudhaan itti danda'anii jiruu isaanii jijjiiran. Bu'aa hojiilee hojjetan irraa argataniin qusachaa qabeenya sorachaa dhufan. Haa ta'u malee hawaasni kun waggoota asaanan keessa rakkoolee nageenyaaf akka malee saaxilamanii waxalamuudhaan jiraachuu dadhabanii nageenya dheebotan. Hidhattoonni fiinxaaleeyyii faannoo hagayya 23 bara 2025 haleellaa qonnaan bulaa meeshaa qonnaa malee humaa harkaa hin qabne irratti raawwatanii nama 30 ajjeesanii hedduu ukkaamsanii dhabamsiisuudhaan jiraattota guutuu lafa isaanii irraa buqqaasanii qabeenya isaanii lawwan irraa eegalee guutumatti saaman. Nidaa Basraat በለው ገና ሰው እናመጣለን አንተ ለሀብት ነው የጋዳ ልጅ ነው ለቅቅ አድርጌ ማመጣው ተጀመረ ስራ ተጀመረ ገና ደሜን አፍሳችኋል ዛሬ እንብሌ ባሁሉ ተመልከተው ገና ተመልከት akka waajjirri kominikeeshinii aanaa Abee Gondoroo fuula miidiyaa hawaasaa feesbuuk isaan irratti maxxansaniin jiraattonni aanaa Abee Gondoroo ganda hoomaa gaaleessaa abbaa warraa 318 kan baay'inni isaanii nama 6,629tti lakkaa'amu hidhattoota fiinxaaleeyyii faannootiin qe'ee isaan irraa buqqaafamanii jiran. Baqattoota kana keessa haadholii ulfaatii fi daa'imman waggaa 2 gadii 362tti lakkaa'aman akka jiranii fi daa'imman kana keessa daa'imman maatiin isaa wareegaman jiraachuu ibseeti jira. Yeroo ammaa namni 15 kan miidhaa cimaadhaaf saaxilamee ture akka yaalamaa jirus ibseeti jira. Dhaabbanni buusaa gonofaa baay'ina baqattoota irraa ka'uudhaan gargaarsa waliin gahuun humna isaatii ol akka ta'e waajjirri kominikeeshinii aanichaa ibse. Hawaasni kun yeroo ammaa qabeenya isaanii irraa buqqaafamanii sharaa fi muka jala waan afatanii uffatan osoo hin qabne daa'imman wajjin rooba keessa qullaa jiraachaa jiran. Waan nyaatanii dhugan hin qaban haala keessa jiran imimmaan roobsaa lammi isaanitti iyyatan. Yeroo ammaa maatiin buqqaafame kun rakkoo hamtuu keessa waan jiraniif deeggarsaatu isaan barbaachisa. Kanaaf ilmaan Oromoo addunyaa irra jirtan lammii ta'e 50 fiinxaaleeyyii faannootiin buqqaafamanii rakkoo keessa jiraniif dirmachuun si amma. Qaamni mootummaa biyya tana bulchu hawaasa qe'ee isaa irratti nageenya dheebotee buqqaafame kanaaf furmaata akka barbaadu asumaa ergaa itti dabarsina. Qophiin irraaf qabannee dhiyaanne asirratti xumuramaa waan dhaggeeffattaniif galatooma isiniin jenna. Adaan fafageessanii ati ergoonu ta'ee gargaarsa keetiin.